Egaa kam jirtu immoo walitti deemnee jirra. Oromoo marti nagaan keenya lafa jettanitti isin haa dhaqqabu jechaa nagaa keessan isin jenna. Wantin immoo guyyaa irraa isiniif qabadhee dhufe waan haaraadha. Waan haaraan kun immoo wantootuma Oromooti. Waan Oromoo wajjin wal qabatee jechuudha. Yaa ta'u malee kan sagaleen koo xiqqoo ishaarra kaf ol jedhee furdate qofaa wayiin naqabee jira. Dhiifama isiniin jechaa. Kabajamtoota fi daawwattoota keenya qophii keenyatti seenuuf jirra jechuudha. Warreen immoo chaanala kanaaf haaraa taatan immoo laayikii fi sabskiraayibiidhaan gara qophii keenyatti seenaa isiniin jenne jechuudha. Akkuma beekamu waa'ee artistoota keenyatti kan qabadhee isiniif dhufaa jiru. Artistoonni keenya bebbeekamoon Oromiyaa kana keessaa hedduu isaanii qabna. Artistoonni keenyas immoo waa'ee Oromootiif yookiin immoo waa'ee uummata isaatiif of hin qusannee of immoo kennaniitiin sa'aatii isaaniitti yookiin immoo yeroo isaanii laatanii uummataaf wareegama wanta jiru tokko dabarsaa jiru jechuudha. Har'a waa'ee artistii Yoosan Geeta'uunii fi akkasumallee artistii Leencoo Gammachuu itti aansuudhaan Taaddalaa Gammachuu illee ni jira. Ittiiqaan Tafaris ni jira jechuudha. Wantoota tokko odeeffannoo jiru tokko isinii qabadhee dhufee jira jechuudha. Haa ta'u malee egaa Yoosan Geeta'uun akkuma beekamu sirba Baala Gizee jedhamu yeroo darbee gadhiisee jira jechuudha. Kanaaf uummata biratti fudhatama guddaa fi haala gaariirra gahee sirbichi sun jechuudha. Haga har'aa kanallee viyuunsaa namoota miliyoona 2 oliin daawwatamaa jira jechuudha. Kunikaa gocha Oromooti yookiis immoo gocha artistii keenyatti jechuudha. Akkasuma immoo bakka itti isin galateeffachuu qabu uummata Oromoo galateeffachuu qabanis dubbannee bakka immoo qeeqa uummata Oromoo irraas qabu waan tokko dhiyeessineef ni jira jechuudha. Akkuma beekamu sirbi Yoosan Geeta'uun kun kan inni gadhiifame naannoo torbee 2 oliiti. Amma gara sanitti deema jechuudha. Har'a garuu sirbi kun maalirra jira yookiis immoo gara kamitti adeemaa jira jechuudha. Uummata hammamitti ilaalame uummata hammamitti daawwatame kan jedhu isiniif dhiyeessine jechuudha. Uummata miliyoona oliin lakkaawwamu miliyoona 1 oliin yookiis gara miliyoona 2 olitti deemee jira ammallee yaa ta'u malee kanaan ilaalameera jechuudha. Guutummaatti sirba Yoosan Geeta'uun kana diinni illee daawwateera jechuudha. Nu bichaa miti namni hedduun jechuudha ilaaleera namni nuun ta'iniyyuu. Har'a garuu sirbichi baay'ee fudhatama guddaa argate beekameera. Miidiyaa hawaasaa irratti illee baay'ee beekamtii guddaa argatee jira. Haa ta'u Yoosan Geeta'uun wanti inni uummata isaatiin jedhu tokko galatooma jechaa jira jechuudha. Uummata koo galatooma naaf jiraadha. Na jabeessaa bakka jirtanitti immoo bakka wanti tokko yookiis immoo qeeqana biraa qabdanitti immoo komii keessan dhiyeeffadhaa. Bakkaatti immoo na jabeessuu qabdanitti immoo na jabeessaa na faana dhaabbadhaa isiniin jedha jechuudha. Itti aansuudhaan immoo Leencoo Gammachuuti jechuudha. Leencoo Gammachuu yeroo duraa akkuma beekamu sirboota hojjechaa ture. Ammallee Leencoon sirba xiqqoo ishee addaan kutee jira jechuudha. Maaliif akka addaan kute immoo kun komii uummataati. Haa ta'u malee Leencoo Gammachuus immoo akka sirba kana qabatee isiniif dhufuuf jajjabinaa fi qeeqa tokko waan tokko immoo jiru inni herraf jechuudha. Akka Leencoon Gammachuus yeroo dhiyootti sirba hin hojjetannee abdii qabna. Haa ta'u itti aansuudhaan immoo akkuma beekamu Leencoo guddinaa jira jechuudha. Leencoo guddinaa innis immoo 2016 kana sirba Simmara Ruuree jedhu hojjetee uummataaf gadhiisee jira. Sirbi kunis immoo fudhatama guddaa fi miliyoona oliin kan lakkaawame jechuudha. Innis akkuma jedhu akkuma Yoosan Geeta'uun galatooma naaf jiraadha uummata koo isiniin jedhee isinii dhiyeessee jira jechuudha. Haa ta'u malee har'a uummanni Oromoos immoo abdiidhaan yookiin immoo yeroo hunda ija keessa isaanii eegu jechuudha. Har'a wanti nuti qabannee isiniif dhiyaannee jiru isaanuma kana ibsuudha jechuudha. Komii tokko jira. Komiin kun immoo maal isinitti fakkaate artistii Ittiiqaa Tafariiti. Ittiiqaa Tafarii akkuma yeroo darbe 2016 keessa innis immoo maal hojjetee jira. Oromiyaa kiyyaa addunyaa jaalala kabaja siin mala jedhee Oromiyaadhaaf sirba wayii sirbi sun har'aa kanallee viyuunsaa jalaa gadi bu'ee jira jechuudha. Maaliif akka jalaa gadi bu'ee uummata Oromoo hanqina qabamu Ittiiqaa Tafarii hanqina qabamu
maaltu ta'edha sirbichillee baay'ee sirba ofitti nama hawwatudha. Baay'ee sirba immoo waa'ee Oromiyaa waa'ee qabeenya uumama keenya yookiin immoo dirree keenya faarsudhalleedha waan biraallee itti hin makne. Egaa asirratti qeeqa nuti qabnu tokko yookiin immoo wanta uummata keenya inni jechuu barbaannu fuuldura deemnee yookiis immoo itti mannee uummata keenya irraa waa dhaguu barbaannu tokko maalidha sirbii Itiiqaa Tafarii kun maa viiwuusaa gadi jalaa bu'e yoo xiqqaate amma sirbi kun naannoo jaatti lakkoofsisee jira. Har'a garuu viiwuusaa miliyoona agarsiisnetti jira jechuudha. Maaliif sirbi kun miliyoona seenneef maal daawwattoota Oromoo xiqqaadha? Moo namicha kanatu Oromoodhaan waan hojjenne namicha kanatu immoo Oromoo dhiisee kan jedhu tokko qeeqa jira jechuudha karaa artistii Itiiqaa Tafariitiin. Kanaaf kabajamtoota fi daawwattoota hordoftoota keenyaa gaafa artistiin tokko sirba isin hojjetu jalallee deemaa laayikii sabskiraaybii illee chaanaalichallee guddisaa yookiis immoo viiwusaan illee akka dabalu godhaa jechuudha. Amma gaafa gara biyya biroo laaltanii wal guddisuu waliif dhaabatu agallee harkatti wal baachutti ga Oromoonis waliif guddisaa chaanaalii namni dhabe imeelii namni dhabe hin jiru viiwuu walii ilaala yookiis immoo qophii walii ilaala jecha kabajamtoota fi daawwattoota keenya Oromoon waliif guddata malee eessayyuu dhabu. Kanaaf immoo artistoota keenya akka kabajaatti akka ilaalcha gaarii qabdanitti akka karaa sirrii yookiis immoo ilaalcha sirriirra deebi'anis immoo karaa garaagaraatiin artistoota keessan jajjabeessaa isiniin jenna. Egaa kaan wanti ani qabadhee isiniif dhufee jiru qophiin keenya guyyaa har'aa isuma kanadha. Dhumarratti immoo akkuma beekamu Andu'aalem Gosaa abbaa biyyaa jedhee gidduu kana as ba'uuf jira. Kabajaan immoo ulfinaan isinis immoo artistii Andu'aalem Gosaa kana simadhaa isiniin jenna. Kanaaf isaallee akka viiwunsaa guddatuuf akka inni artistii Oromoo ta'e keessatti miidhaguuf yookiis akka inni ofitti gammadu godhaa isiniin jenna. Kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota keenya qophiin keenya guyyaa har'aanii asumarratti dhumata. Akka qophii biraatii wanti deemutti immoo nagaatti isiniin jenna jechuudha.